Tolee harka fuune akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha. Uummata jaalalaa, uummata tokkummaa, uummata madda miidhaginaa gaanfa Afrikaa, uummata Oromoo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galata Waaqayyoo. Tolee gaasinis akka nagaa taatan hawwii koo guddaadha. Tolee akkuma beekamu guyyaa har'aa waa'ee doktora kabajaa, doktora jaalalaa, doktora tokkummaa fi doktora bilisummaa waa'ee abbaa keenya yookiis gorsaa keenya Kadir Martuu waliin haasa'uudhaaf kana dhiyaadhe jechuudha. Tole egaa akkuma beekamu waa'ee abbaa keenya yookiin gorsaa keenya Kadir Martuu yoo haasofnu haasaanis jechis wal lukaa makaa maaliif jennaan nama uummata Oromoo uummata miliyoona 60 kanaatiif aarsaa guddaa kaffalaatii ture. Akkasumas immoo akka aceetti nama jaallannu ija keenya mirgaa ija keenya bitaa jennee walduroota filannuu fi qaroo sababadhaa kana nama ta'e nama beekaa fi nama jaalalaa hawwu nama tokkummaa hawwu nama bilisummaa hawwu kana hunduma immoo saba Oromootiif Oromoo gidduutti arguudhaaf nama gidiraa garaagaraa lafa onaa garaagaraa keessatti uummattoota diina Oromoo ta'aniin kallattii hedduun cunqurfamaa fi aarsaa gurguddaa har'a sabni kun mataa wal qabatee dhaloonni kun afaan isaatiin baratee afaan isaatiin agadu aarsaa gurguddaa qabsoo baay'ee keenya biratti beekamaadha. Tole egaa kanuma wal qabatee nama kana yeroo dhiyoo keessaa karaa toora miidiyaatiin amma makkan beekee fi amma makkan isa jaallachaa dhufe isiniif qooduun barbaada jaalalan duraan isaaf qabu caalatti jechuudha. Egaa akkuma beekamu namni kuni nama baay'ee uummata Oromootiif jaarraa 21ffaa kana keessatti dhaloota qubee kanaatiif nama baay'ee galaa guddaa yookiin immoo albuuta guddaa ta'edha jechuudha. Maaliif jennaan gaafa sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti baanee namoonni baay'een lagaan gandaan wal qooduudhaa fi akkasumas immoo amantaa keenyaan wal hiruudhaan iddoo sadiitti walirratti ka'aa fi walirratti duuraa turretti obboleessi keenya yookiin abbaan keenya akkasumas gorsaan keenya Kadir Martuun immoo al dhufee nyaara isaa guduunfatee ija isaa diimeffatee isin dhiiga tokkodha, isin lafee tokkodha, isin qaama tokkodha, isin obboleewwanidha, isin amantaadhaan gargar ba'uu hin dandeessan, isin lagaaf gandaan wal ciruu hin dandeessan jedhee nama ija isaa diimeffatee dhaloota kana fuuldura dhaabbatee ija jabinaan dubbachaa ture keessaa isa tokkodha jechuudha. Kun immoo agam akka inni saba Oromootiif nagaa hawwu, agam akka inni saba Oromootiif jaalala hawwu, agam akka inni saba Oromootiif tokkummaa hawwu, agam akka inni saba Oromootiif wal danda'u hawwu kun dhugaa kan ba'udha jechuudha. Akkasumas nama ija diimeffatee waa'ee wal diiguu dhalootaa, waa'ee wal jibbuu dhalootaa, waa'ee wal irratti ka'uu dhiiraaf shamarranillee hedduu isaa ija diimeffatee nama dubbachaa turedha. Egaa kun wantoota inni yeroo dhiyoo keessa gochaa ture hedduun keenya immoo warreen miidiyaa isaa hordofnu gurra keessaa ija keenya keessaa qabnudha jechuudha. Kanaaf egaa nama akka kana jaalalaa hawwu waa'een jaalalaa galeef bu'uurri jireenya ilma namaa bu'uurri saba Oromoo jaalala ta'u akka qabu namni galeef kuni gidduu keenya dhukkubsatee yeroo ammaa kana mana yaala jiraachaa akka jiru baay'een keenya beekna. Kanaaf egaa obboleessi keenya akkasumas abbaa keenyaaf gorsaa keenya Kadir Martuu otoo ija keenyaan ilaaluu dhabuutti kan jiru jechuudha. Kanaaf hundumti keenya akka obboleessi keenya kun lubbuun isaa keessa nuuf jiraatu akka amantaa keessaniitii fi akka waaqayyoo keessaniitti waaqayyoo keessaniin akka kadhattaniif asumaan isin abbooma. Maaliif jennaani yoo obboleessa kanaaf garaa qulqulluu akka musliimaattis du'aa yoo gootanii fi akka amantaa kiristaanaattis immoo kadhata yoo gootanii fi akka amantaa waaqeffannaattis immoo yoo waaqayyoodhaan sagaddanii fi wanti hundumtiyyuu wanti furmaata hin qabne hin jiru jechuudha. Kanaaf dhibeen furmaata hin qabne waaqa biratti waan hin jirree fi amantaa qabdaniin sa'aatii kadhattanitti sa'aatii fuula waaqa keessanii dhuftanitti waaqayyoodhaan waa'ee obboleessa keenyaa waa'ee abbaa keenyaa yookiin gorsaa keenya kana fuula waaqayyoo dhiyeessaa. Sababbiin isaa waaqayyo warra gaarii yaadan, warra jaalala yaadan, warra garaa qajeelummaa qabanii fi waan hundumayyuu gaarii godhee araara godhee harka fayyisuu isaatii diriirsuu fi waan danda'uuf nagaa namaa fira qabaachuu baay'ina namoota kennama nagaan namaaf hin deebi'a waan ta'eef nagaan isaa akka iddootti deebi'uuf waaqayyo harka nagaa isaatii akka diriirsuu fi waaqayyoodhaan amantaa qabdaniin dabarsaatii nama kanaaf kadhadhaan isinii jechuu jaalladha. Kanatti aansuudhaan immoo namni kuni nama magaalaa Finfinneef jecha aarsaa guddaa kaffalaa turedha. Akkasumas immoo kallattii garaagaraatti uummata Oromootiif aarsaa lubbuutiin gita ta'e kaffalaa nama turedha. Kanaaf uummanni Oromoo immoo dhaamsa isinii qabu nama kana hin jaallattu dhugaadha yoo ta'e akkuma amma miidiyaa olii gadi oofaa jirtanidha yoo ta'e nama kanaaf magaalaa Finfinnee keessaa iddoon jireenyaa akka kennamuuf taasisa. Biyya namaa keessatti namni
kabajaa namni uummata Oromootiif aarsaa akkasii kaffale kun biyya namaa iddoo jirutti lubbuun isaallee boqotti tun taane biyya namaa keessatti umuriin isaa aftellee dhumti tun taane gara biyya isaatii galee gara saba itti qabsaa'aa fi ture sabatti gidiraa argaa ture sanaa deebi'ee akka inni gara biyya isaatii keessatti aara galfatu gochuudhaaf namoonni miidiyaa garaagaraa miidiyaa gurguddaa qabdan dhageettii garaagaraa qabdan adaraa aarsaa sanirraa eegamu kamuu kaffala abbaan keenya yookiin gorsaan keenya kun akka lubbuu isaatti jabaatee jiraatee akka inni dhaabbatee boruuf iyyuu nu akeeku boruuf iyyuu nu gorsuuf karaa ta'aafiin isinii jechuu jaalladha adaraa waa'ee nama kanaan callisina sababbiin isaa har'a yoo namoota kaleessa aarsaa nuuf godhan hin galateeffatin kaleessa namoota as ga'uu uummata Oromoo yookiin immoo rabbii gaditti uummata Oromoo ofiin afaan isaatiin hiree isaa murteeffatee afaan isaatiin dubbatee afaan isaatiin baratee afaan isaatiin waan hundumayyuu godhee iddoo kana ga'uuf warreen aarsaa kaffalaa turan warreen lafee cabaa turan lafee dhiiga isaaniillee dhangala'aa kan turanii fi yoo galata hin qabaatiin yoo iddoo hin qabaatiin nuti uummataa yookiin immoo dhaloota qubee taanee dhaloota jaarraa 21ffaa taanee dhaloota galata hin beekne ta'uun nurraa hin bareedu kanaaf as ga'uu keenyaaf har'a afaan keenyaan dubbanne afaan keenyaan barachuudhaaf sababa kan ta'an isaan nu biraa afanii fi isaan immoo nu wajjin utuu dadhabaa jiranii kunoo kan akka obboleessa keenya kan martuu kana jireenyi isaanii akka kana ta'ee fi galateeffachuudhaa qabna otoo lubbuun jiranii warra lubbuun isaanii darbee waaqayyoon kadhachuu fi qabna warra lubbuun isaanii jiran immoo jajjabeeffachuudha harka qabuudha qabna kanaaf wal jabeessaa wal kakaasaa waliin tokkummaa keessaniin nama kana wajjiniin dhaabbadhaa isiniin jechuun jaalladhaa kadhata keessantu dursaa kadhata keessanii wajjin ta'a kadhatatti aansuudhaan immoo as jirra siif jirra jedhaati nama jaalala barbaadu nama ziraa Oromoo barbaadu kana bira dhaabbadhaan isiniin jedha egaa kan darbartuun akkuma beekamu nama jaalala hawwuu fi nama jaalalaan jiraachuu barbaadudha sabni isaallee uummanni isaa xiqqaaf guddaan qeerroo fi qarreen hundumtuu guddaaf xiqqaadha kaasnee namni kamiyyuu akka jaalalaan jiraatu akka jaalala qabaatu akka tokkummaa qabaatu nama hawwuu fi nama barbaadudha baay'ee garaansaa na gammachiisa maaliif jennaani garaansaa baay'ee jaalala hawwa baay'ee tokkummaa hawwa yeroo dhiyoo kana keessa waa'ee feesbuukii isaa irratti wantoota garaagaraa waa'ee jaalalaa wal qabatan waa'ee wal jaallachuu obboloota tokkoomoo obboloota hamaa walirratti yaaduu dhiisuu obboloota baay'ee barreessa ture baay'een argaa garaansaa qulqulluu ta'uu garaansaa baay'ee gaarii ta'uu baay'ee dhuman tilmaame jechuudha kanaaf nama jaalala hawwu kana nama tokkummaa hawwu kana waliin jaallatu Oromoon walirratti ka'a Oromoon jechuu dhiifne isa nu jaallatu isa akka nuti walirratti hin kaanee fi sammuu dhalootaa qaruu kana immoo iddoo inni jirutti jabeessuu fi iddoo isaaf nagaa laachuu danda'u iddoo inni itti hafuura isaa boqochiifachuu lubbuu isaa boqochiifachuu danda'u iddoo inni itti aarsaa kaffaletti deebisne akka inni jiraatuuf bilisummaa jireenya isaaf akka laatamu gochuu danda'uudha qabna nuti dhaloonni qubeen isiniin jedha kun dirqama ijoollee Oromooti kun dirqama uummata Oromoo ta'uu qaba kanaaf uummanni Oromoo hundumti keessan dirqama keessan baadhaa gahee keessan baadhaa dooftora kabajaa dooftora jaalalaa iddoo inni hin jirretti jaalalli waan jiraatu natti hin fakkaatu iddoon hin jirretti tokkummaa waan jiraatu natti hin fakkaatu maaliifi bakka gaafa jaalalli dhaloota gidduudhaa qorre wal jaalladhaa rabbi jaalala nuu kenne kennaan rabbii jaalalaa jedhee yeroo inni itti nutti haasa'utu jira iddoo itti namoonni lagaaf gandaaf amantaa wal qoodanitti isin ilmaan haadha tokkooti isin ilmaan abbaa tokkooti eessatti wal qooddu eessatti wal cirtu jedhee kan nu fuuldura dhaabbatudha jechuudha yeroo ammaa kana miidiyaa kanarraa dhaloonni akka isaatii yookiin hayyuun akka isaatii hin jiru waan ta'eef hayyuu akka isaatii immoo argachuuf boruyyuu aarsaa nu gaafata waan ta'eedhaaf hayyuu qabnu kana immoo ajabeeffannu bira haa dhaabbannu rabbiinis immoo lubbuu isaa akka keessatti nuuf eeguuf rabbiin haa kadhannu dhaamsa kiyya galatooma